ايش استاذ كده دبيتك دكتور أسلين دبت تنيرني واني مقدمة عبدين دبيتنا السرية سودان داودا أقرأ لما أستاذ عبد الرحمن واجد شو برباد أستاذ طالب شو برباده رب جزاء سني هاديبو وعلى من نجلا أمقولنا واني لما نجلا قوتن أما جماعة كنت كوتش وارس جدا كيس سابو جواني اللي كيس تبقى كيس ربي بجت سنجالنا قروا دبين أما أسيت نمني كوما دقدامي أفيد نمني تيك توكي كان فيدمو دبين تكيسات من أصلي كانت كانان نما تيك توكي كبوغوتو والقا من مليون توكو كوما دي بسقل كبامي كاليش كان هون ده والقا نولي أسكت سيرابر مليون أفما دي بسقل كان كيس نولي راكاتيتي تمام كان أفهم دبيتنا قالي كيسان فيتي تاغر بالريتنا فيتي وفي isini jedha yoo ka ammoo matana asittuu fita waan biraa namni fuuldura keessan dhaabateen jiru sababbi maali jenna dhibba sadiitu raabsaa sirra amni kurree naagalaa deeme rabbeettu angara dafee angalu amma yoo dhaadhu adaa ka inni wanna jedhu sanada wallahi naagalle edallee mana kiyya akkanu barreessaa bulan nama kuma ol kuma nama akkas turre ima كل هيدا بكم دي بس دي جنة سلا هيدا تبرني أنا ركتير أجرا تري والله أما ريفنا قلا ما نبرة تدي أكرم بريسني بر والله أنا أما وين ناقوتن حواسك نتوان كنا بربادام مجان أفبتش أيومتي والرمادة يسولي إنتاو كنا بوت ما هتون جرا يوم تنباني هذا ميديا فبتين يا رما أنا بقول وين نوقوتن كيسا سيني كباسا إنما فيتي سيني كباسا سين الرافع رفتني وأصل تلهم تاني أصلين فيديو تكتي وجدتك الدنيا تبوتون نرد في أفعال لما يدوبتن نمل يو أصل تلهم هالرجع كيسا سين جتني جتنا كم جتنا أمه لكي دوغان تنا جري وعبدي نيل دوغا جرو أم باسا نفول يراد عبدي كذا عبدي دكتور ميرا عبدي بانوندر وفورو جدا تناف وانت نكستي كبرنا جدا عبدي أتنو فوري إلكي عبدي ركاسا عبدي نادوبتني دكتور مي يروتك يفهم اللي بوهدا دكتور أقول نسبة سواء كانت وأقول لمن واقع فنا أما bakka sirnaawi keessa jira sanii fi qoosii ayyaama waan kana furmaata kaa'uu fi wanni kennu amma dubbiin bakka lama jirti walaa hubannu heedar obboleeyyanti yamarti keessan hubadha tokko wanni haadha sagantaa kana bakka kana nu deebise wadhabbii keessan kan dheengadda sila jaarsi fudhatanii ustaas Xaalibuun fudhatanii isaan kunneen gara bifaara waan as deebi'eetu waan kana hundaa margisiisee dubbii kana ustaas Xaalibuullee as deebisee nullee as deebise. warra Abdii fi deemte kaayamee ati doktorlee dii manaa isaa kennitanii nullee kennee jennee biraa jedhamteetti biraas kun dogongora balleessitanii hanqitanii osoo nu waadbii tokkomfanne bifa haala dogongora jedhanii ganama dubbatan ustaas Xaalibuun clear waan ifa jiru jechuun kun inni lammaffaa waan ama kan waa'ee heerii fi waa'ee maallaqaa kana wal qabatee wanni araarri bu'a jedhee ani yaadu akka kiyyatti isini doktor Heedarii Abdii ustaas Xaalibuu keessa waan kana dubbisa haqa murtaa kana uummata ta'een qabu guyyaa takka haa ta'u daqiiqaa 20 haa ta'u haqa isii baasnee maybe akkuma asirra bahutan akkuma ustaas Xaalibuun jedhe ajandaan isaa keessi dheeraa ta'uu danda'a isaa dheeraa nama fudhachuu danda'a san irraa keessaa wal argitanii isiistanillee ila akkana jettanii dhugaa asii deebitanii biyyoo dalagaati yookiin ammoo asirrattuu deebi'a daqiiqaa 20 waan akkanaati jedha sanillee akkasiin nu araarsaa isin jechuu barbaade. Maara koo qaba yoo koomitii dubbadha ustaas Xaalibuun Heedarii kenna. Mee dubbadhuuti waa isiniif fura. amma ila waa takkatti godha abazarri mee takkatti rifat abazarri ifam abdi takkafuna waan ibsisa irratti Abdi Rahul ila mee abazarri mee ifam jechuun amma
jidduu abdiitii fi Haydarii waan taateef si dubbisna bareedaa kee dhiifame. Abdiin waan kana irratti waan isin furu qabaa yoo nuun jedhe takkatti yaadan waa kennu. Bara balbalti uummanni keenya hiikamu nuti maal sanduuqa. Yamee uummata kana yaada uummata qabda carraatii kennanii dubbadhu. Abdi. Hayyee galatuma egaa jira maaliif akka natti cakkan mirgaa dubbatu kan wachaan ture. Todaanne tu maaliif akka dubbiin dhumtuu fi dhiifamu. Ta'uu rakkoon qabu. Wanni kun gaafa sana rabbiif mucaa damee jedhamudha. Mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture. Mucaan na gargaaraa ture fi rabbi sunu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuuti. Namni garee ijaarratee arraba toltolee jechuudha. Falmiin injifachuu danda'a normaaliidha. Falmiin injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a. Is normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti siqu dhugaa dubbachuudha. Baay'ee irraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin nan beeku baay'ee sillee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So ati iyyuu jette namni miidiyaa irratti amantii qabaa uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette ati iyyuu. Ragaa ba'aa jira akka inni dubbii gootee kumtuu asirratti. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa isinidha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana kolmaan isaa bilbila qabatu ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan si dabarsannaanii 300 achi dabarse. Ifaan iyyuu dabarse mucaatu dabarsee fi umraa deemaa jira jennaan hunda horii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra mucaan na bira jiru sun kiristaana. Abdi ama abdi kiyya dhiifama. Namoonni nu barbaanne yoo tarii wanni sun kun ilaateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana malee ka kadhan dhageessifne. Sun walumaa galatti qodaan jiru ergaan ergadheen jiru qodaan bitamina bira geessu immoo hin jiru. Qodaan bitamina bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitamina bira gee yoo jedhame dhugaa waati fudhanneen dabara rakkoon hin jiru. Kan hafe poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan ta'an. Dhiifama amma goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi kuma qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenye illee dhageessisuun jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif anama gabaabbinnatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon findaa gubbaa kanatti awuf yaa godhanii waan jirudha. Takkatti iddoo kana keessa illee jiru waa kana maraayyuu irraa ittifaa jilleetti qaban taateef yaada takkisa gada dubbii furmaata keessoo waan kana hiiknee kan mata qabna waan taateef dubbii gabaabsee mumkin anarra waan isin fakkaata abdii waan malee kanaa fi Haydar komishinii mallaqa nama barbaachisa komishinii qarshii kuma jedheet haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa kun tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin bidoo balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaa ani garuu balaa isa kunirraa yoo waan rabbi qabate kakatu danda'a Kakkan ustaas kakkan bidoo rabbiin balaa ana dhaqqabe rabbiin yaa haadha qabu ifama Haydar siin kennine ifama Haydar please amma wanni waan kana kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti jaarsaatti kani jaarsi akka malee dubbii fixaan karaasa malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma wanni jaarsaa tokko jiru amma Sheekh Tahir yaadan qabdu yookaan immoo gara cuunfaatitti adeemne Sheekh Tahir yaa inda gaha mee yaada kanarratti yaada maal qabu karaa dheeraa miilatu gabaabsa dubbii dheeraa jaarsota araarsaa jedhanii namni illee yoo wallahi rabbiin nama qabanii keellaa iddoo keessa seenu hanguma fedhe illee nama qabnaan bira dabra namni